Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harkafuun warroon amantii biroo sakkam nagaa jirtu hordoftoota kiyya kabajamtoota kiyya jaallatamtoota kiyya baay'een si yaade dhugaan isiniin jedha isinirraa badee warri na barreessitanii eessa baddee naan jettanis jirtanii galatooma warri na iyyaafattan isiniin jedha yaa haaluma jireenyaati dalagamaaf isinirraa badeen isiniin jedha. Malee waan biraa miti alhamdulillah nagaa isin akkam naaf qabdu nagaa naaf qabduun isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Akkam jirtu maal qabattee dhuftee waan jettan hadha waanuma ofii kiyyaas irraa fayyadamee faayidaa irraa argadha jechuudha. Nuti warra mana madaame jiru warra waa hojjan ani yeroo kamuu waa'ee makeenya malee waa'ee nama biraan haasa waa'ee keenya waa'ee nu'ii warra mana madaame keessa hojjetu tin isiniin jedha keessaa warra mana kontiraataa keessa hojjettanii warra akka ana waan fayyadu waan ofiis irraa fayyadamin isinii qabadhee dhufee innis maali yoo jettan hundumti keenya ni beeyna. Kottaa anuma wajjin dhageeffadhaan isiniin jedha. Keessattuu hojii hojjetaa oollee galgala shaaworii keenya seennee dadhabne hin rafna. Bari'ee ganama yoo ga'u garuu alaarmi irra kennee takkan iyyiti hin dhaamsin gaciif ol jenni meeqa keessantu lafaa ka'uu dadhaba ganama meeqa kennatu ganama lafaa ka'uu dadhaba waan irra ga'eerra jechuudha. Alaarmi irraan kaa bilbilaa nama sa'aatii isaan ka'u jechuudha. Garuu achuma gad deebi'a oluma jedha gaduma deebi'a oluma jedha gaduma deebi'a na laafisa na dadhabsiisa. Gaduma na harkisa. Achiin maal godhe furmaatamee maalumaan gochuu qaban jedhe. Sa'aatii achisiistee alaarmi irra kaa'iyyuu inumaayyuu. Maaliif duraan sa'aatii 6 yoo ka'u ani immoo sa'aatii 5:00 irra kaa'e alaarmi. 5:00 irra kaa'e biroo jechuudha fajiree. Hin ka'a sa'aatii sanitti giddimaan hin ka'a. Sochii qaamaan godhaa jechuudha. Ispoortii ni sosocho'a qaama kiyyaa ni sosocho'a sochii qaama hin godhaa. Achi booda fiigee shaaworii of gataa hin dhiqadhaa. Ka'ee bishaan kiyya dhugaa qursii kiyya nyaadhee hin hojjedhaa jechuudha. Achi booda akkasumatti guyyamaan dirqama akka dirqamaatitti itti fudhadhee guyyamaatti xiqqeessitu sochii qaamaa hin godhaa. Akkasuma osoo godhu jajjabaachaa dhufe. Bakka sa'aatii san baradhee sa'aatii masan hin ka'a guyyaa osoo sochii qaamaan godhin oole nin dadhabaa jechuudha na dabbara. Isinii galee duraan jechuudha akkasitti alaarmi iyyaa gadi ciisa ol jedha bishaan dhuguu hin danda'u. Bitaayitiin kiyya na cufame bishaanis qursiis dafee nyaadhu dursa dalagama seena akkuma ka'een jechuudha. Gaafa bishaan fa'aa dhuguu nabsiin kiyya na jira giddimaan dhuga malee. Amma kan erga sosocho'uu jalqabee ofumaan bishaan natti fidisiin jetti nafsiinti. Burcuqqoo 2 dhugidaa jechuudha yeroo tokko bishaan. Ofumaa keetii osoo hin barbaadin jismiin kee hin barbaadaa jechuudha. Ani akkasii ani baay'ee irraa fayyadame obboleeyyan kiyyaa wallaahi dhugaa isiniin jedha. Akkasitti butuunee ganama lafaa ka'uu yoo dadhabne wallaahi kaatanii yeroo san osoo sosochootanii sa'aatii qabdanirraa murtanii jechuudha. Maaliif duraan sa'aatii gara sa'aatii ijoolleen mana barumsaa deeman sa'aatii 5tti sorri kaatanii jirtanii sa'aatii 5tti yoo kaatan ta'e 4:00 kaate sochii qaama godhuuf daqiiqaa 10 siif baqiidha. Daqiiqaa 10 ka shaaworii seentuu godhatte daqiiqaa 20 10 haga uffattee bishaan kee dhuyidee maal jettutti bakka daqiiqaa 30 siif baqiidha jechuudha. 4:00 godhattee walakkaa san ofii keetii itti fayyadamtaa jechuudha. 6tti kan kaatu yoo ta'e immoo 5:00tti alaarmii kee godhattee 10 ka ispoortiitti hojjettu yoo ta'e 10 ka shaaworiitti fudhattu yoo ta'e 10 immoo uffattee bishaan kee dhuyidee taragaaggaatee jettu bakka 6 guutee jechuudha. 6 kee kaatee qursii kee nyaattee gara dalagaa kee deemtaa jechuudha. Ana akkasii obboleeyyan kiyya itti fayyadama hundumti keessan hunduma keenya nuti amma nama lamaan wajjin lamaan keenya ganama lafaa kaanee hin dandeenyu hin butunnaan isiniin jedha wallaahi
Garuu erga sosocho'uu jalqabnee sochii qaamaa kana erga godhuu dadhabnee jammarree bakka hin dadhabduu. Qursis ni nyaattaa, si beelessaa, si dheebessaa, bishaan dhuydaa, bakka appetaayitii keetu sii banamaa jechuudha. Ana akkasii obboleeyyan kiyya itti fayyadaman isiniin jedha. Nuyi agartan wallaahi. Sochii anatu ispoortii hojjetaa akkamitti hojjedhu sun jira viidiyoon gadi buustanii bakka sosocho'u. Isuma salphaa ta'e yoo sosochootan dhiigni keenya akka deddeemu godhaa jechuudha qaama keenya keessa. Ana akkasii obboleeyyan kiyya irraa fayyadaman isiniin jedha wallaahi. Hunduma keenyaa nam tokkoyyuu ganama osoo hin dadhabin kan lafaa ka'u hin jiru. Ka bututee lafaa ka'u malee akka uleen nama tumaniitti hin beekne hundumti keessaa akka nama uleen tumameetti caccabnee lafaa kaana. Ana akkasii obboleeyyan kiyya ani meeshaa waliin mana kana keessa jira garuu isumatti fayyadama. Isin warri meeshaa dirqamaa miti sochii qaamaa jira viidiyoo akkanaanu meeshaa malee meeshaa ispoortiif qophaa'e malee iyyuu sochii qaamaa akkanaanu gochuun ni danda'ama jechuudha. Dirqama meeshaa ispoortiif isin barbaachisu fiduun qabdanii. Anamma kanneen itti fayyadamaa jechuudha obboleeyyan kiyya kun immoo irra teettanii yookaan ciistanii hojjettanii. Kunneen immoo yaa tunxiqqishuun kiiloo takkaa tun kiiloo takkaa fi tuqaa 5 akkas kun kiiloo tokko kun kiiloo 2 jechuudha hin tasadii. Dirqama kun jiraachuun qabu waanuma mana jiruuf itti fayyadama malee. Akkas isin jedha obboleeyyan kiyya sosocho'uun fayyaa keenyaaf jajjabina qaama keenyaatiif waa hedduuf nu fayyada jechuudha wallaahi. Keessaayyuu sosochooti taanaan bishaan sirriitti si barbaachisaa. Bishaan dhuguun immoo qaama keetiif fayyaa keetiif kalee keetiif waa hunda keetiif mataa rifeensa keetiif fuula keetiif waan hunda keetiif bishaan baay'ee barbaachisaadha jechuudha midhaan caalaayyuu. Akkas obboleeyyan keenya baay'inni keenya bishaan kan dhuynetu jira amma yeroo jennu bishaan hin dhuynu. Bishaan sirriitti nu barbaachisa. Bishaan si barbaachisu sochii qaamaa gootu ufummaan bishaan bakka takataataa si obaasaa jechuudha. Akkasii itti fayyadaman isin jedha obboleeyyan kiyya. Akka itti fayyadamtan abdiin qaba itti fayyadama waan isin miidhuun qabu kun isiniif faayidaadha malee sosocho'uun. Dhugaa rabbii haga kaatanii akkasitti akkana alaarmi gadi kufaa. Sa'aatiin oduun kan alaarmi iyyaa oolee sa'aatiin darbee achi yookaan fiine osoo qursii nyaatiin osoo bishaan seeraan hin dhugin fiine dalagaa seenu sun nuuf miidhama. Qaama keenya miidhaa deema nu miidhaa deema waan ta'eef akkas yaala kanatti fayyadaman isin jedha obboleeyyan kiyya isin fayyada jedheen abdiin qaba. Asumaan warri subscribe godhi subscribe naa godha maatii naa ta'a na jajjabeessa warri subscribe gootanii maatii naa taatan komentii babbareedduu laayikii itti roobsan isin jedha obboleeyyan kiyya galatooma isin jaaladha isin kabaja. Akkas irra fayyadamaa itti fayyadaman isin jedha obboleeyyan kiyya ni agartan bu'aa akka bu'aa agartanii deebitanii komentii naa barreessitan abdiin qaba. Akkasii itti fayyadamaa.